السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت hordoftoota ashaatuube ashamaa harka fuune har'a wantoota ajaa'ibaa waan isin ajaa'ibu kan namni hundi yoo argitu jira kan arginetu jira akkuma ana arguuf deemtu jira wantoota hedduu isin qabadhe dhufe jechuudha. Faayidaalee kan qabu yoo itti fayyadamne jechuudha. Ammas beekumsa hedduu wanta qabudha jechuudha. Akkaataa qulqullina ilkaan keenyatti eeggannu ammas wantoota ilkaan keenya miidhan jechuudha. Egertuun fakkeenyaaf ilkaan keenya afaan keessa ilkaan qabnaa malee akka inni jiru hanga inni dheeratu damee meeqa akka qabu hin beeknu jechuudha. Fakkeenyaaf kun AO guddinaati jechuudha. Adiidha hanga inni nyaatame raamudha jechuudha. Kun amma akkana nyaateetti hin jedhee raamutuyyuu akkana fitee ammas danqoolee inni qabu dheerinni hanga inni qabu argitanii hangana dheerata jechuudha. Ilkaan keenya kan 3 qabutuyyuu jira ammas kan 2 qabutuyyuu jira jechuudha. Damee 2 qaba jechuudha. Nuti fakkeenyaaf yani akka kiyyaatti kan arge dura tagubbarraa kana malee jala isaa waan jiru hin beeku keessa isaa waan jiru hin beeku jechuudha. Hanga inni dheeratu hin beeku jechuudha. Gubbarra isaa kana bakka inni nyaatameen hanga inni gurraachi gartamuuti. Okay. Kunis akkasuma guddinaati jechuudha. Kun immoo tokko qofa qaba. Cinarraan nyaatame jechuudha. Akkana gurraachate kunoo. Kun immoo ilkaan fuulduraati. Fuuldura kan jechuudha. Ilkaan fuulduraati. Dheerinni isaa kana jira. Kana bakka nyaatame agartuu. Kun immoo qaarrifaadha jechuudha. Qaarrifaadha. Ilillee akkuma kaanii kan gamanaan nyaatame dhume jechuudha. Gubbaan isaa garuu adiidha. Dheerinni isaa hangana ilkaan nama tokko dheerinni isaa kan meetira seentii 24 22 23 akka tasaa ta'ee 25 26 ta'ee jira jechuudha. Sanii gadis dheerinni isaa saantii 14 12 kan ta'e 15 akkas jechuudha. Kunis akkasuma qaarrifaadha. Fakkeenyaaf ilkaan keenya yoo buqqisuu muluma ka faayidaa hin qabne ta'e ni buqqisne jechuudha. Kana fakkaata wantoota itti fayyadamaniif immoo dhiquu yoo barbaanne hin buqqisne jennee dhiquu yoo barbaanne immoo kana wantoonni dhiqamu jechuudha. Marfeen isaa kana kanaan keessa dhiqan jechuudha. Yoo faayidaa kan qabaatu ta'e ni dhiqamu. Deddeebisaa mana hakimaatti yeroo 2 yeroo 3 kan ta'edhaan deebi'anii dhiqanii raamuu keessa jiru hunda isaatu keessa yaasanii wanta keessa isaa jiru jechuudha. Deebisaniitiin kabiroo bakka buusan jechuudha. Kabiraa itti guutanii kan ilkaan fakkaatu jechuudha. Shuu isaa akkasii kun marfeewwan isaati. Kunis akkuma argitan bifaan jira, dheerinaan jira. Fakkeenyaaf dheerinni hanga kun fuullinnas qaba, dheerinnas qaba. Meetirri isaa hanga 10 jechuudha. Akkasii kanaan dhiqamee gaafa geeffame mootu kana taraan itti aanu kanaan dhiqanii kanaan goggogsanii keessa isaa sirriitti gogsanii jechuudha. Achi booda mootu kan itti geessan. Marfeen immoo kana qoricha keessatti argamu kana qoricha kan agartuu namni hundi isaatu tokko tokkoon fayyadama jechuudha. Dura marfee kana waraabnama yoo buqqisullee hedan yoo keessa dhisiisullee hedan kanaan waraananii qoricha illee keessa jiru kana jechuudha.
akkasumas wantoota hedduu mastaawotiin kana kan laalamu jechuudha. Kan ittiin laalamu ka buqqisaniin kana ilkaan muruu irraa dhumee jedhi yoo ta'e kanaan buqqisan jechuudha. Muruu irraa dhumee nama qabatamu yoo dide ilkaan akka kanneenii fakkeenyaaf kan namaan qabatamu jechuudha. Kanaan qabatanii ilkaan jalaa yoo ta'e ha'uu jalaa jechuudha. Ha'uu gubbaan mootu bifuma kana ta'e kabrooti gadi garangaluu ol garagara jechuudha. Iddoon qabannaa isaa kun akkana qabatanii buqqisanii jechuudha. Akkasii kanaan ta'uun alatti dura qulqullina ilkaan keenyaa eeguudha. Qulqullina ilkaan keenyaa osoo eegne kana wantoota kana hundatti hin dhufne jechuudha. Kun immoo dhumarra kan itti guutamu jechuudha. Ilkaan dhiqamee keessi isaa qulqullaa'ee wanti hundi xumurameen booda kan itti guutanii ilkaanuma fakkaata jechuudha. Bifa ilkaan fakkaatu kan itti guutan jechuudha. Bifa kana hunda fayyadamanii wantoota hedduu kan fayyadaman ammas jihaasni isaa kana sireen isaa kana sireen isaa jechuudha. Kana jihaasni ilkaaniin immoo kana wantoota kana hundatti gayuun duratti ilkaan keenya qulqulleessuudha. Ganama galgala ilkaan keenya qulqulleessuudha. Ammas ilkaan erga furshaan dhiqanneen booda gamada kana fayyadamuudha. Warroonni gamada kana argattan fakkeenyaaf namoonni saadaliyaatti qaluu jiratan saadaliyaa hin jira jechuudha. Saadaliyaa kamittuu iyyuu kana jidduu ilkaan lameenii qulqulleessitan jechuudha. Erga furshaadhaan furshattanii geessitan booda ammas erga rigallee ta'e wantuma fayyadamtan ta'e miidhaa ilkaan keenyaa wanti ilkaan keenyatti miidhaa fidu tokkoffaan shokolaataadha. Lammaffaan hoohalliin balleessaa dinnichaadha. Chipsi isa jedhaniin kana jechuudha. Isa miidhaa guddaa irraan ga'u kan irraan isaa yeroo hundaayyuu jechuudha kan miidhu. Kanaafiyyuu ganamas galgalas ilkaan keenya dhiqachuu qabna. Wantoota mimmi'aayoo irraa of eeguu qabna jechuudha. Ilkaan keenya buqqisuun deebinee kan biroo dhaabu osoo hin taane dura qulqulleeffachuu qabna. Fakkeenyaaf namoonni ilkaan galfachuu barbaadan ilkaan haala kanaan qoruuramee dhumataa haala kanaan ba'a. Afaan isaa keessa galee jechuudha. Haala kanaan qoruurama. Dheerinni isaa mattaramee wanti hundi mattaramee gala jechuudha. Kana fakkaata ilkaan bifa ilkaan keessanii kan ta'e isinii galchuu danda'an jechuudha. Iddoo mana haakimaa kamittuu iyyuu garuu irra caalaan ilkaan keenya qulqulleeffachuudha. Ilkaan keenya ganama galgala qulqulleessine haala barbaachisaa ta'een wantoota mi'aayoo timirarraa fakkeenyaaf warroonni biyya arabaa jirru keessattuu timiraa fi shokolaata fayyadamna. Kanarraa of eeguudha jechuudha. Kana fakkaata irraa of eegnee qulqullina ilkaan keenyaa ganamas galgalas eeggannee jidduu ilkaan keenya lameenii qulqulleeffachuudha jechuudha. Akkasii rabbiin nuuf haa laaffisu. Kanatti dhufnee gaafa mana haakimaa dhaqnee marfilleen wanti kisuu sanitti akka hin fakkaanne. Hedduu nama miidha jechuudha. Marfilleen hedduu ulfaataadha. Ilkaan keessan sa'aatii 3 fi sa'aatii 4 of hin beeku jechuudha. Hedduu waan ulfaataa ta'edha. Rabbiin haa laaffisu. Akkasii ilkaan keessan qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Ammas achumaan share, like, subscribe gochuun hin dagatinaa.
namoonni mootuu share likes gootan gatii madaalamaadhaan ijaaramuu dandeettan karaa kennas yoo dhuftan jechuudha. Akkasitti wantoota baay'eedha wanti isinitti agarsiisus wanti isinitti himus amma fi mootuu sa'aatiin nan ga'u waan ta'eef hanga viidiyoo lammataatiin walitti deebinu turtii gaarii isiniin jedha. Qulqullina ilkaan keessanii akka eeggannu hundi keessaniyyuu marfii birallee dheedhaan inni achitti rakkisaadha. Hedduu ulfaataadha marfeen isaa kunis. Amma kana hunda akkanatti qopheessaniitiin jirra. Kuni kan furuuna keessa galu jechuudha. Kan buqqisanii kuni ilkaan gubbaatiin buqqisan jechuudha. Ilkaan ka gubbarraatiin jechuudha. Kunis ka gubbaati. Kun immoo ilkaan jalaati. Ha'oo jalaa jechuudha. Buqqisaniini. Kun amma akka qopheessinee furuuna galchuudhaaf qopheessinee boroosha muka dhiqamuun jechuudha. Akkanatti kuni wanti akka kirbiita ka argitan kuni kan goggogsanii jechuudha. Kanaan goggogsanii erga dhiqanii geessan booda jechuudha. Sirriitti goggogsanii gubbarra hashoo garagalchan jechuudha. Qorichi mootuu kana ka waraananii jechuudha. Sirinjii kana keessa galchaniiti. Kanaan waraannani ilkaan jalaa yoo ta'e sa'aatii 5 sa'aatii 6 fudhata. Osoo of hin beekne jechuudha jihaan suni. Jihaan ilkaan waraannamee jechuudha. Gubbarra ta'e mootuu marfeen isaa boora kana garagara jechuudha. Kun ka jalaati. Marfee ilkaan jalaati. Ka gubbaatii fi ka jalaa addaan jechuudha. Akkasii kun ka qophaa'ee furuuna galchina. Kanatti dhufuun duratti qulqullinni ilkaan keenyaa ta'ee wanti kanatti nu gochuuf hin jiru jechuudha. Marfilleen hedduu ulfaata yeroo dura nama waraananiif ergasillee qorichillee dafee gadi nama dhiyeessu hanga sa'aatii 5 wanni nyaattus wanta dhugdus addaan hin beektu jechuudha. Ni mi'aa isaa ni bushaa isaa warroonni argitan jiraachuun mala namoonni kunneen immoo akkuma anaatti erga itti dhuftan argitan jechuudha. Fakkeenyaaf ani dura hedduu na dhukkuba jechuudha yeroo biyya jiru garuu takka mana hakimaa dhaqee hin beeku. Ilkaan illee maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Na dhukkuba akkuma isin beektan dawaa abbashaa qullubbii adii soogidda homaa warratti qabadhee yeroo takka kenniiniif dhiqimsaa na dhiisa jechuudha. Wanta mi'aawu yeroo hunda waan hin arganneef na dhiisa yeroo sanii. Wanti mi'aawu biyya keenya keessatti reefu karameella fi qorishoo ta'e malee akkasii kan shokolaataa timira maaliin hin jiru. Kanaaf daddafee na dhiisa jechuudha. Garuu as dhufee gaafa guyyaa lama na jalqabe shokolaataa fi timira jammarraan achi kana jammaree osoo nan dhiisiin guyyaa 3 akkana yoo olu giddimaa warranatti beekee osoo himachuu sodaadhu mana hakimaa gannaa geessanii sadarkaa lafaa jira. Keessaa baasan jechuudha ilkaan. Yeroo dura isin marfina waraanuuf deemtu ani wanta haaraa naaf waan ta'eef waanummaan akkanaa kun maal jedhee sodaadhee argasiitii marfina waraantee isin geessisu ilkaan jihaan tokko fuula kee jihaan tokko of nan beeku jechuudha. Biyyuma akka dhufe maalumatti dhufe maali dawwammaa kun waan akkam jedhaa ture. Tagaa fudhaniin booda ilkaan na keessaa buqqisanii ol beellee dafee of hin beekne jechuudha. Osoo akkasii of hin beekin rafee subiyoon kullee almati beeksisa jechuudha marfeen ilkaan kee of hin beeku. Kanaafuu bakka saniin akka nu hin geenne ilkaan keenya qulqulleeffachuun rigaa boodallee keessa fayyadamu. Fakkeenyaaf gamada kana argitanii keeta kana
kama dabara jirti adii tana mana hakiimaatii bitamte saddeetaan jirti jechuudha. Ilkaan lamaan jidduu seensisanii akkasitti fayyadaman jechuudha. Hundaafiyyuu Rabbiin nu haa laaffisu. Akkasii kan kenna amma mootuu silaa wantoota hedduu isin agarsiisa. Amma yeroon dhukkubsatan boqonnatti ga'e waan ta'eef iyyuu kanuma nutti agarsiise kana. Ammas dawaa warroonni barbaadan ni gaafachuu dandeettanii. Dawaa bashallee tanan isin ajajamu rakkoo takka hin qabu. Akkuma isin biratti dhiyaatutti jechuudha. Akkasii hundattuuyyuu irra caraan kaa'ee Rabbi qulqulleessuudha kan gama keenyaa hanga dandeenye tokko jechuudha. Garuu osoo bakka san bira hin geenne ilkaan keenya yoo qulqulleessine wanni bakka marfillee, bakka buqqisallee, bakka dhiibsisallee, bakka mootuu deebinee ganaa galfatallee nu geessu takka hin jiru jechuudha. Lafa jala ilkaan keenya yoo qulqulleessine ganama galgalatti akkasii galchulleen biyya keenya keessatti biyyoota Arabaa kana ta'e malee ilkaan midhaafsisaan widdiidha biyya keenya keessatti akka dhagayeettuuf illee argine hedduu widdiidha. Biyya kana akamittuu widdimaa garuu Itoophiyaatti hedduu widdiidha. Fakkeenyaaf biyya kana keessatti ilkaan tokko galchuudhaaf birri biyya kana 50, ilkaan orijinaal tokko galchuuf birri 150, birri hanga 200 dirhama biyya kana dinaara biyya kana jechuudha. Akkasii Rabbiin isin haa laaffisu. Ilkaan keessan qulqulleeffadhaa, haa qulqulleeffannu waliinuu. Anis dura akka fedhe godheetiin karameellaa kana nyaachuu jaaladha. Warroonni akka kiyya waan mi'aawaa nyaachuu jaalatta. Ani duraanii yoo hirribna qabu dide karameellaa afaan kaa'adheetiin rafa. Haa hirribna qabuuf jedhee waan hin beekneef akkasuma rafaa osuma hin dhiqanne jechuudha. Amma tahaftee sirriitti eeggadha. Akkasuma hundi keessaniyyuu eeggadha qulqullina ilkaan keessanii. Turtii gaarii viidiyoo hafeen hanga walitti deebinu.